inni biroo jechuudha. Sila qabee waa'ee qabee dhangalooti. Qabeen dhangaloo yeroo baay'ee maaliin safarama? Waa'ee qabee dhangaloo yoo fudhannu wanni inni safaramu maali jennaan miililiitiraan. Dhangaloon bishaan zayitaa isaa ta'u peetrooliyemii, dhubbaa zayitaa, beenziila, naaftaa waan adda addaa ta'u dhangaloo jedhama. Dhangaloowwan kunniin maaliin safarrennaan miililiitira. Kana jechuudha. Yuunitiin waltawaa qabeedhaa maali yoo jette qabeen yuunitiin waltawaa qabee dhangaloodha. Yuunitiin waltawaa qabee dhangaloodhaa maaliin safarama yoo jenne safariin isaa maali liitiriidhaan safarraa jechuudha. Bishaan liitira takkaa fi maarree miililiitira maal jennaan yoo qabeen hammi bishaanichaa yoo xiqqaate miililiitira safaramuu danda'a jechuudha. Kanaaf yuunitiin waltawaa qabee dhangaloodha. Wanti dhangala'oo ta'e tokko kan of keessaa qabu. Yuunitiin waltawaa kan irra walii galame saayintistoonni irra walii galam kamennaan liitiriidha jechuudha. Waan miililiitirii nu kan namni tokko gara liitira jijjiirreeti yeroo kaalkuleeshinarra yeroo deemnu akkasitti dhaleenaa jechuudha. Asirra isinii galuu qaba. Akkasuma maaltu jira maatariin hunduu suudoowwan ijaan mul'achuuf baay'ee xixiqqoo ta'an irraa tolfama jedha ijaaraman. Maatarii yoo jennu maatariin suudoo baay'ee xiqqoo ta'an irraa ijaaraman. Suudoowwan jechuun fakkeenyaaf wanta ija keenyaan arguu hin dandeenye waan baay'ee xixiqqoo taate jechuudha. Maal ta'uu danda'a? Elektiroonii ta'uu danda'a, pirootoonii ta'uu danda'a. Suudoowwan kanneen jennuun kan argamu suudoowwan jedhama. Kun hundi maaltu wantoota kanneen irraa uumame yoo jenne maatariidha jechuudha. Just look. Kanaaf wantoonni suniin baay'ee xiqqoodha. Xiqqeenyi isaanii hammana jechuu hin dandeenyu. Kanaaf maatarii wantoota sanirraa waan ijaaramaniif suudoowwan ijaan mul'achuu hin dandeenye sanirraa waan ijaaramaniif jecha maatariin hundu suudoowwan ijaan mul'achuuf baay'ee xixiqqoo ta'an ijaan mul'achuuf kan nama rakkisu baay'ee xixiqqoo kan ta'an irraa tolfamanii jedha. Amaloota suudoowwan maatariidha. Amaloota suudoowwan maatariidha yoo fudhanne akkasuma amaloonni suudoowwan maatariidha. Tokko ruuqoon maatarii inni xiqqaan suudoo jedhama. Suudoon maatarii inni xiqqaan ruqooleen maatariidha. Qabiyyoowwan maatarii keessaa inni xiqqaan maal jedhama? Suudoo jedhama jechuudha. Maatariin fiifuu xiqqaadha. Wantoota xixiqqaarraa uumamanii wantoonni xixiqqoon isaan irraa uumaman sunni ruqoon sun maal jedhama jennaane? Suudoo jedhama. Wantoonni harkaan qaqqabannu fi akkasuma ijaan arginu hundinuu maatarii irraa tolfaman. Paartii wanni inni ka'umsi inni irraa uumame maali? Waan maatarii jedhamudha jechuudha. Akka saayinsiitti maatarii waan jedhamu irraa uumaman jechuudha. Wantoonni nuti harkaan qaqqabannu akkasuma ijaan arginu maal irraa uumaman jechuudha? Maatarii irraa ijaaramanii jechuudha. Akkasuma yooniif maatarii fudhannu suudoowwan maatarii garmalee xiqqaa waan ta'aniif rifeensa namaa tokko wajjin rifeensa nama tokko firii takka jechuudha. Luqqaa rifeensa tokko walqixa ta'uudhaaf suudoowwan naannoo 100 sarara tokko irratti walitti qabuudha qabna. Suudoo 100 waan baay'ee xixiqqoo taate san 100 yeroo walitti qabnu rifeensa luqqaa rifeensa tokkooti hojii walqixxaataa jechuudha. Kuni suudoon tokko hagam takkaa waan jaamu sirraa hubachuu dandeenya. Kanaaf suudoo jechuun waan garmalee baay'ee xiqqaate jechuudha. Garmalee wanni xiqqaadha jedhamu kan wanni isa caalu hin jirre jechuudha. Kanaaf suudoo wantoota jedhaman kana bifa kanaan hammam takka gaa waan jedhamu bifa kanaan yoo tilmaamne gaariidha jechuudha. Akkasuma postuleetii waan jedhamu jira. Postuleetota tiyoorii suudoo maatarii fayyadamuudhaan ibsamu. Postuleetiin kuni tiyoorii suudoo maatarii fayyadamuudhaan garaagarummaa maatarii beekuu ni dandeenya. Postuleetii fayyadamne garaagarummaa maatarii jidduu jiru beekuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa inni itti aanu waa'ee maatariiti. Maatariin maal qaba dhiiroo? Maatariin dhaabbataadhaa fi daangeffamaadha jedha. Maaltu hangisaa dhaabbataadha qabeensaa daangeffamaadha jechuudha. Waan maatarii jennuun kamiyyuu hangisaanii dhaabbataadha qabeensaanii daangeffamaadha. Kun ammoo meetiraan maatariin kun ammoo maatariin uumamaan amala suudummaa qabaachuu isaa agarsiisa. Amala suudummaa qabaachuu isaa agarsiisa yeroo jennu fakkeenyaaf waan xiqqaa hammi isaa beekamu jechuudha. Kan waan xiqqaa qabeensaa beekamu tokkorraa uumame jechuudha. Waan hangisaan beekamne irraa uumamne jechuudha. Kanaaf
Maatarii wanni jennu kamiyyuu hangas murtaa'aa qaba dhaabbataadha qaba qabees kan mataa isaa murtaa'aa qaba jechuudha. Akkasuma amalootni bu'uuraa maatarii maali? Amalli bu'uuraa maatarii hangaa fi qabeedhaan ibsama. Amalli bu'uuraa maatariidha. Maaliin ibsama yoo nuun jaame look amala bu'uuraa maatariidha. Maaliin ibsama? Hangaa fi qabeedhaan ibsama jechuudha. Hanga jechuun maali? Hamma maatarii wantoota keessatti argamu jechuudha. Hanga jechuun hamma jechuudha. Hamma maatariidha kan wantoota keessatti argamu. Tutu hammi ulfaatinni wayii tokko kan wantoota keessatti argamu. Fakkeenyaaf midhaan daakuu kuntaala tokko yoonii fi fuunu kiiloo giraama hagam takka inni mizaanu ulfaatina waan sanii maaltu keessaa ulfaata kan jedhu yoonii fi hubachuudhaaf qorannoo yoo gaggeessinu ulfaatinni suni hangi suni maaltu agarsiisa ulfaatinni waan san keessatti argamu maal ta'uudha agarsiisa hangi maatarii kanaa murtaa'aa ta'uudha agarsiisa. Kiiloo 90 ta'uu danda'a fakkeenyaaf midhaan xaafii tokko yommuu mizaannu kiiloo 90 kiiloo 90 kiiloogiraama ulfaachuun isaa hangi maatarii xaafii sana murtaa'aadha jechuudha. Hangi maatarii tokko hammi maatarii tokko wantoota keessatti argamuudhaan ibsama jechuudha. Bakka kanatti akkasuma wanti hanga guddaa qabu garaagarummaa jira jennee wanti hanga guddaa qabu hammi maatarii of keessaa qabatu maali? Baay'eedha. Wanti ulfaatina guddaa qabu maatiriin isa keessatti argamullee guddaadha jennaan. Yuunitiin waltawaa hangaa maali? Kiiloo giraama jennaan. Yuunitiin waltawaa hangaa kiiloo giraama jedhama jechuudha. Akkasuma hammi maatarii safaramuu yoo xiqqaate hammi maatarii safaramuu yoo xiqqaate hoo maali? Maaliin ibsamuu danda'a? Giraamaan ibsuu dandeenya, miiligiraamaan ibsuu dandeenya. Yoo hammi nuti wanni safaruu sanii giraamni isaa baay'ee xiqqaa yoo taate giraama yookiin miiligiraamaan safarraa jechuudha. Hangi iddoo kamittuu dhaabbataadha. Hangi wantoota iddoo kamittuu dhaabbataadha. Hangi wantoota hundaa wal qixa jechuu osoo hin taane bakka kanatti hangi sibiila almuuniyeemii hanga sibiila ayiranii irraa addaa jechuudha. Look almuuniyeemiin hangi isaa meeqa? Almuuniyeemii fakkeenyaaf 27. Ayiranii 56 akkana jira. Hangi sibiilota kanneenii garaagarummaa qaba. Kanaaf hangi iddoo kamittuu dhaabbataadha. Hangi wantoota iddoo kamittuu yeroo safarru dhaabbataadha jennaan. Jijjiirama it is not variable. Variable miti constant dha jechuudha. Dhaabbataadha inneeti bira darbuu dandeenya jechuudha bakka kanatti. Akkasuma qabeen hamma bakka wantichi qabatu jechuudha. Asitti qabeedha jechuun hamma bakka wanti tokko qabatee jiru jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan tokko fuuteet uffata miicuudhaaf saafaa wayitti naqatta. Bishaan suni hammi ati saafaa san keessatti bishaanichi hammi ati saanaa san keessatti neexee jirtu bakki inni qabee jiru. Saafaa yoo guddaa taate akkasuma keessa oree ballatee ta'a. Saanaa wali dhiphaatoo akkasuma tokko ol guutee ta'a jechuudha. Bakki bishaan sun qabee jiru naannoo inni bishaan sun qabee jiru maal jedhama? Qabee jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf haroo yoo fudhanne haroon bal'inni naannoo isiidhaa yeroo inni safarru iskeer kiiloomeetira hangana inni safara. Bakki naannoo inni bal'inni qabee haroo sanii hagana inni yeroo dubbannu qabee isaa dubbachuu jira jechuudha. Isinii galayyeetii yaade. Akkasuma poostuleetota osoo hin taane tiyoorii suudoo maatirii moodeelota suudoo maatirii kan jedhamantu jira. Moodeelota suudoo maatirii waa'ee maatirii irratti saayinsii mala saayinsaawaa fayyadamuudhaan saayintistoonni jechuudha waan isaan lafa kaan. Fakkeenyaaf asitti tiyooriin suudoo maatirii saayinsaawaadha jedha. Suudoon maal jedha asitti? Tiyooriin suudoo maatirii saayinsaawaadha jedha. Moodelli saayinsaawaa yaadota taateewwanii akkasuma adeemsaawwan mala salphaan hubachuuf nu gargaaraa jedha. Baay'ee gaarii.